Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti waraana bilxiginnaa haleeluu beeksise. Haleellaa naannoo Gambeellaa aanaa Abool keessatti gosni Anyuwaaq fudhataniin ilmaan Oromoo 7 ajjeefamuun dhaga'ame. Haleellaan kunis geejjiba uummataa irratti fudhatamee jedhameera. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa sirna bilxiginnaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu itti fufan. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo fi Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa irraa loltoonni 2 waraana bilisummaa Oromootti makamuun dhaga'ameera. Wayitaa naannoo Oromiyaatti amantoonni muudamni Phaaphaasota 26 raggaasifamaa eegaa jiranitti Sinodoosiin duraanii ammoo Phaaphaasota haaraa 9 guyyaa kaleessaa muuduun dhaga'ame. Muudama kana ilaalchisee iddoo adda addaatti sagaleen mormii dhaga'ameera. Miseensi ABO obbo Dabaluu Damee hidhamuun dhaga'ame. Mootummaan bilxiginnaa qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo adamsuun hidhuu akkaan jabeesseera jedhame. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay muudama abbootii amantaa geggeesse. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti waraana bilxiginnaa haleeluu beeksise. Guutummaa Oromiyaa keessatti sochii hidhannoo hawaasa dammaqsuu fi ijaaruu akkasumas loltoota bilxiginnaa adamsuun haleeluu geggeessaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo milkii fi injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu isaa ibse. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa adoolessaa 15 bara 2023 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti lola taasiseen loltoota bilxiginnaa 15 ajjeesee 24 madeessuun snaayiperii 1, qawwee AKM Turkii 3, AKM Dachaatuu 1, piistoo 1, boombilee fi rasaasota irraa hiikuun qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Haleellaa naannoo Gambeellaa aanaa Abool keessatti gosni Anyuwaaq fudhataniin ilmaan Oromoo 7 ajjeefamuun dhaga'ame. Haleellaan kunis geejjiba uummataa irratti fudhatamee jedhameera. Walitti bu'iinsi gosoota Anyuwaaqii fi Nuweer akkasumas raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoota humna addaa naannichaa badanii jiran gidduutti darbee raawwatuun lubbuun namoota nagaa galaafatamaa jira. Haaluma kanaan gaafa adoolessaa 13 bara 2023 konkolaataa deddeebisa uummataa magaalaa Gambeellaa irraa gara aanaa Abool dhaqaa jiru irratti haleellaa gosni Anyuwaaq raawwataniin namoota 8 ajjeesuun isaanii ibsame. Namoota ajjeefaman kanneen keessaa 7 ilmaan Oromoo akka ta'an maddeen himan. Namoota 7 ajjeefaman keessaa kan maqaa arganne Toleeraa Bantii, Saamu'eel Bicaaqaa, Damee Salamoonii fi Surraa ta'uun barameera. Ilmaan Oromoo magaalaa Gambeellaa keessatti guyyaa guyyaan ajjeefamuun kan baratame yoo ta'u, ajjeechaa kana dhaabsisuuf qaamni naannicha bulchaan jira jedhu tarkaanfii fudhatee hin qabu. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa sirna bilxiginnaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu itti fufan. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo fi godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa irraa loltoonni 2 waraana bilisummaa Oromootti makamuun dhaga'ameera. Akkuma kanaan dura irra deddeebiin gabaasaa turre loltoonni bilxiginnaa lakkoofsaan hedduu ta'an sirnichi ilmaan Oromoo gidirsaa akka jiru hubachuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa turaniiru ammas itti jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuunis gaafa adoolessa 16 bara 2023 miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo mooraa magaalaa Seertumii irraa qawwee AKM Dachaatuu 1, rasaasa 153 fi hidhannoo akkasumas gumbii 3 qabachuun waraana bilisummaa Oromootti dabalameera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Biddummaa irraa kaleessuma gaafa adoolessa 16 bara 2023 miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko qawwee fi hidhannoo guutuudhaan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamee jira. Waraanni bilxiginnaa duraanii kun loltummaadhaan sirnicha tajaajilaa turuutti gaabbuun simannaa ho'aa taasifameef itti gammadaniiru jechuun maddeen keenya dirree lolaa addeessaniiru. Wayitaa amantoonni naannoo Oromiyaatti muudamni abbootii Phaaphaasota 26 raggaasifama jedhanii eeganitti Sinodoosiin duraanii guyyaa kaleessaa Phaaphaasota haaraa 9 muuduun dhaga'ame. Muudama kana ilaalchisee naannoo Oromiyaa iddoo garaa garaatti mormiin dhaga'amaa jira.
Naannoo Oromiyaatti gaaffileen bu'uuraa amantoonni Oromoo Ortodoksii qaban ni fura jedhamee kan eegame muudamni abbootii 26 kanaan dura raawwatame utuu hin ragga'iin lafarra harkifachuun ni yaadatama. Sinodoosiin biyyaalessaa amantaa Ortodoksii walga'iisaa ji'a caamsaa darbeetiin ni raggaa'isa jedhamee eegamullee dhimma kana micciiruun irra tareera. Bu'uuruma kanaan amantoonni godinaalee Oromiyaa hundarraa abboonni kunneen gara tajaajila isaaniitti dhufanii hojii haa eegalan wayita jechaa jiranitti guyyaa kaleessaa jechuunis adoolessaa 16 bara 2023 sinodoosiin duraanii Phaaphaasota haaraa 9 muuduun ibsame. Phaaphaasonni kunneenis kutaa lallabaa Oromiyaa fi naannoo kibbaatti ramadamuu jedhame. Haa ta'u malee guyyaadhuma kaleessaa lixa Oromiyaa iddoo adda addaatti hiriira mormii hordoftoonni amantichaa geggeessaa turaniin muudamaa sinodoosii duraanii akka hin fudhanne ibsaniiru. Hiriirtonni kunneen waa'ee amantaa keenyaa eenyu iyyuu nuuf hin murteessu, nuyi abbootii sinodoosii sabaa fi sablammootaa muudamaniin alatti nama simannu tokkollee hin qabnu jechuun sagalee isaanii dhageessisaa oolaniiru. Addatti hiriirtonni godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti bahan dhaadannoo dhageessaniin Abbaa Gabri'eeliin ala Phaaphaasiin muudamee gara keenya dhufu kamiyyuu hin simannu jedhaniiru. Miseensi adda bilisummaa Oromoo obbo Dabaluu Damee hidhamuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo adamsuun hidhuu jabeesseeraa jedhame. Mootummaan Itoophiyaa kan dirree siyaasaa biyyattii dhiphisuun abbaa irrummaan geggeessaa jiru qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo iddoo hedduutti qabuun hidhaa jiraachuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa adoolessaa 15 bara 2023 miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e nama obbo Dabaluu Damee jedhamu miseensa ABO waan ta'eef qofa humnoonni mootummaa Bilxiginnaa qabanii hidhuun himame. Obbo Dabaluun magaalaa dhiyoo kana hundeeffamte Shaggar jedhamtu keessa jiraachaa kan turan yoo ta'u yeroo ammaa kana naannoo Meeksikootti hidhamanii jiraachuu isaanii odeessni qaqqabe ifoomseera. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay muudamaa abbootii amantaa geggeesse. Lola Tigraay waggaa 2 ture sababeeffatee sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa lola duguuggaa sanyii Tigraay irratti geggeeffame keessatti qooda fudhataniiru akkasumas dirqama abbummaa amantaa qaban dhiisanii lola sana eebbisaniiru jechuudhaan mufii dhageessanii sinodoosii Itoophiyaa irraa adda of baasuudhaan mana lubummaa Tigraay ijaaranii socho'aa kan turan abbootiin amantaa Ortodoksii Tigraay har'a Episkooposota 10f muudama kennanii sochii isaanii babal'ifataniiru. Sinodoosiin Itoophiyaa muudamni yookaan filannoon abbootii Tigraay taasisan kana akka dhaabaniif kadhachaa fi akeekkachiisaa turtus isaan garuu ejjennoodhaan murtii fudhatanii muudama kennaniiru. Sinodoosiin Itoophiyaa muudamichi seera mana amantaa Ortodoksii kan cabsedha, mootummaan gidduu seenee dhaabsisuu qaba jechuudhaan balaaleffachaa fi mootummaa itti affeeraa tureera. Manni lubummaa Tigraay garuu ammaan booda hariiroon nuti sinodoosii Itoophiyaa waliin qabnu hin jiru, doorsisaa fi sossobbaa keessanis hin dhageenyu jechuudhaan ejjennoo isaanii jabeessanii abbootii amantaa biyya keessaa fi biyya alaatti muudaniiru. Muudamni kunis har'a adoolessaa 17 bara 2023 Gadaamii Aksum keessatti ifatti raawwateera. Filmaata abbootii amantaa har'a geggeeffame kanaanis abbootiin 5 biyya keessatti 5 ammoo biyya alaatti kan ramadaman ta'uun ibsameera. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa bara kana qormaanni gurguddaan mudataa ture. Baatii Guraandhala darbe keessa sinodoosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaa kan jedhamu hundeeffame mana amantichaa raaseera. Ammas teessoo isaa Tigraay kan taasifate manni lubummaa haaraan of danda'e mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa adda ba'ee ifatti of labseera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.